بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سكنتان كنا ككدني تربفأ واي غافي في ديبي لالتسا غافي في ديبي تنتعرضات لكيستي وان غافي تكا تا نما هغا تقرر دفتي ولتجون في درسي بودي akka barumsatti barumsa kudhanii tokkoffaa waa'ee ramadaana irratti godhee YouTube irra kaa'ee isii tanaan duuba gaafii namni gadiin achi dhaqee caqasuu dhabuun mala saniif akka gaafitti gaafiin obboleessi nu gaafatu gaafii hedduu gaafatee waan takka irratti anna dhukkubaa soomuu hin danda'u maal baasaa yoom baasaa eenyu baasaa akkamiin baasaa akkam godhee baasaa waa hedduu gaafate. Waan kana hundaafuu deebiin namni tokko yoo dhukkubsatee dhukkubni isaa kun dhukkuba namni irraa fayyuun abdii qabduu miti jedhanii dura laa dhukkubsatu. Eegasii dhukkubni isaa dhukkuba aadatti namni irraa fayyine ta'u. Sambooda ammatti dhukkuba kana wajjiin soomuu dadhabu. Yoo hanni wal geette namni sun sooma afaan hiikaa guyyaa afaan hiike marayyuu hiyyeessa tokko nyaachisa miskiina tokko nyaachisa jechuudha. Rabbi guddaa quraana keessatti dubbatee وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. namni soomuu hin dandeenye adabbii fidyaa baasaa isiin sulleen hiyyeessa tokko nyaachisa guyyaarraa. Duuba hiyyeessa kana akka lamaan nyaachisuu ni dandeetta. Akki lamaan ati dandeettuun dhihana dhaabdee nyaachisuu ni dandeetta. Guyyaa marayyuu galgala yeroo aduun dhiite nama hiyyeessaa tokko yaamtee koota dhihana nyaadhu itti nyaachiftee waan guyyaa sanis irraa dhumate. Guyyaa marollee akkasuma goota. Iftaanillee akkasuma goota. Guyyaa mara akkasiin oofuu ni dandeetta. Takka walitti dhaabee dhihana guddaa kan nama 30 san gahu dhaabee waan maraf keessaa qabu. Dhaabee koottaa nyaadhaanii nama 30 yaamee dhufanii nyaatanii namuurraa quufee warraa ka'e hootaa eeni ta'a. Tokko tokkoon adda addaan galchuuf hin dirqamaa miti. Tokko tokkoon seensiftee atilee nyaadhu jechuun hin dirqamaa miti. Nama 30 yoo bultiin 30 sirra jiraate. Nama 20 yoo bultiin 20 sirra jiraate. Haga bultii duraan sirra jiruu san lakkoofsa namaa yaamtee isaan hundayyuu akka isaan quufanii nyaatan godhuun hin dandeette bifa saniin. Sun siigeettee jechuun dandeetta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yada. Gaafi qaba. Hayyee. Fakkii Ramadaan keessaa kan isaa ta'u yaa yoo fakkii jajaatti Sita halala yo telefon makin sa ta ko wala ragira ko ga tani ki pedi da kawan da mar ka hote o ma hukumi isa ma ajini kan je dura gafe halkan moguyya halkan le wiyalle telefona keessan dhungate dhungana bishaan turraa dhufe. طيب yoo namni halkan keessa rakkoon takkalleen hin jirtu niitii fi wajjin rafuu hin danda'an walitti dhaquu ni danda'an yeroo galgala afaan hiikanirraa haga obboroon gayutti jidduu tana bilisa namni martuu waan fedha waliin ta'uu hin danda'an akka waan duraan ta'uu danda'an maraan danda'an. Yoo gubbumarra sii himu jira namni marti beektaa ati callaa mina hedduu caqafatu jira martuurraa fayyadatuuf dubbatu jira. Wanni halkan rakkoon qabdu dura ka fagoo addaan jiru dhiisii ka waliin dhufee waliin rafellee rakkoon qabdu halkanii achinaa kaa'i. Guyyaa sihii sooma qabu guyyaa soomaa yoo niitii tanteetitti dhaqxee waliin rafte sun adabbii guddoo namni martiin beekaa guyyaa sanqadaa baaftaa rabbi toobaa deebitaa ji'a 2 adabamtaa sun beekamtu.
yoo intaloon anteniitii ante sibira hin jirre telefoona keessa wal daawwattanii shawaan si ka'ee karaa saniin bishaan kasirraa dhufan taate soomni guyyaa sanii sirraa bada. Sihii sooma guyyaa beek halkanii miti. Soomni guyyaa sanii sirraa bada. Kafaaraan sirra hin jirtu ammoo guyyuma tokko qofaa qadaa deebifta. Kafaaraan sirra hin jirtu. Waan adabbiin sirra hin jirtu. Sooma san balleessuuf duuba ammoo tawbaa rabbi deebitee rabbi naa dhiiseettaa rabbi gaafatta araarama. Ayya barakallahu fiikum jazakumullahu khair. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هذا الحمد لله. قاعدين كما أستاذ. أي قاعدة. أنا بيجانا كيس جرادة كيف أنا كيس جرادة. أيه. penting kami berbondong menan tok itu biyana ti mana kita juga di akata sistem itu kita untuk tu jelas kontrat coba kan nama kita iyo abita pro yo ke silke abita pro yo ke kita iyo abita tu kontrat awam bita mutu jelas biyana bita ni kopi seni dia berbondong sekarang ala jecora mayo san kalau tiga tiga kita jadi kursi uang gak butuh jeraga seni tamu tenak tidak perlu jerawan gak itu berat itu kalau tidak berat itu tidak berat itu Akas. Sani pun memang seni hukum sama itu berwadik. Gaafin waan tokko ammatti fudhadhee gatii isii xiqqoon ofirraa baasuun murtiin isii maali na fakkaatti. Sirke atuari toko produk yang biasanya kita kontrak aja. Wakan sama rai kasio kafalero santi kasio kafalero ni kuma tu kontrak deh. Kontrak tayo kafalero mau coro kalau tipe rakit tayo Taiwan kan. Kuma fit gas itu kuma fit bala merubah. Warga berapa mana tipe lah. Wan gas itu kafalero coro kuma fit bala kontrak. Yo kontrak tadi. Akas. Waan kana bakka lamatti addaan baafna wanni tokko waan ijji isii ati fudhattee mallaqa isillee ammuma sitimanii waan san ati firraa baaftu fakkeenyaaf televizhiina dhaqxee suuqilee waan san gurgururraa televizhiina qiimaan isaa 500-700 dhaqxee fudhattee waggaa tokko keessa suutanii firraa baaftee firraa fixxaasuun takka. Wanni kun waan goggogduu wanni isin jidduura irraa aan jirtu mallaqumsan qofaa sirraa eeggatan sun waan addaati. Kontiraaktiin telefoona ammoo waan biraati. Telefoona ijjii telefoona haarawaa san irraa fudhatta. Leena isaanillee irraa gadhiifatta. Intarneetaa fi minitaa fi waan marayyuu daataa sii gadhiisan faayidaa lama wal keessa jira asitti. Gamanaan daataa isaaniitiif intarneet isaanii fayyadamta gamanaa telefoona haarawaa sii kennan. Waan kana maraa waliin qabii ji'aan hagana baasiin jedhan. Waggaa lama deema kontiraaktiin suni. Mas'alaan tullachuu ni geetti. Ta duraa sullee akka argo sirraa dhaqanii kaardii isaaniitiin mallaqa irraa fudhatanii meeshaa irraa fudhatanii waggaa tokko keessatti suutan baaftee guyyaa tokko baaftee waggaa tokko qabda sinyal ji'a 12 qabda. Ji'a 12 kana keessa dhaqxee baaftuun sulleen ingaya. Tuulleen ta waggaa lamatti ammoo jidduu tana faayidaa biraa irraa argata adeemtu atiin isaanilleen faayidaa atilleen telefoona irraa fudhatte. Leena leesii gadhiisan isaanillee kastamaa argatan kaleen isaanii kana irra gadhiifatanii warraa mallaqa fudhatan kulleen hin gahe. Maal asitti kontiraaktii waliigaltee lama wal keessa seensisanii waliigaltee telefoona haarawaa sii kennuutii fi waliigaltee leena isaanii san sii gadhiisuu isa wal keessa seensisan. Waliigaltee kana lamaan addaan fudhatuu hin dandeetta fakkeenyaaf telefoona barbaadu siim only kontiraaktii naa godhaa olteen sii hayyama warri. Mallaqni illee yoos gabbo'a. Telefoona kan keetiin dhufatta. Ammoo isaan siima isaanii sii kennanii daqiiqaa isaaniitii fi intarneet isaanii sii galakkisan.
لتشون جيتي مسألة لتشو حلال إن شاء الله. جزاكم الله. ما عمل لي أجمعت تلفليتو. بيجانا ميورون بقوليتو لوان ما بيجانا كلا جراتنا ميكوابي كابتورا. كاس. اور كانسلا كنا رامنا بيتشيو في اليابان إيرو كيوكا دوكا سجراتي من زان كارو في ديفتشيو أبادي. ممكن جوان جرامو تجرا إمبيتاني. كاس. إذا ساني مالسان يرو ولي بيسا أنا أما ولي كفارو بيري بوتو ميتاني بيري مراس كفارابي. يا كمو قبدي ولي كفارو نجراتا درجة وانا mana butuh mana kefarunan dahulu nih ya nagaya na biarati berat kabe berat kau di mana gitu dan Kas. Jangan aku makra mana di kafara buja jaga wajib tuan ke deposita ayo kali di cak. Nagale. Me umi sakana hawa kamda. Manni biya faranji tanabbi tatambi falamani bifti takka mana duran ati keessa galtu kamotummaa kana gatisii gabbusanii waa waggaashanii ol keessa jirtuuf gatisii gabbusanii hagasiin fudhadhu siin jedhan gatii gadi qeessanii gatiisan waan qabdooliif guurtee amma haga tokko guddaa tokko ofirraa dhooftee haga kaanillee kiraa manaatiin ofirraa fitta. Tokko ammoo manuma haarawaa dhaqxee mana kana barbaadettee 150 200 ammoo kana walii galtanii ji'ana ganaa baaftanii gatii hojii san itti waan mara laalanii sii kennan. Wanni kullachuu yoo dhalti keessa jiraate haraama. Dhalti keessa jirtu fakkeenyaaf mana haarawaa bitattu san yoo gatiin isaa 100 ta'e 130 waggaa 20 keessa baafta siin jedhan. 30 jala deemu santu haraama godhe riba'a. Dhalti baanan san. 30 ka jala deemu santu haraama godhe. Wanni isaaniif bankiin islaamaa addaan jirtu bankiin islaamaa illee mana san 130 si gurgura. Ammoo ka bankiin islaamaa sun halaala ka bankii warra kanaa kun kaafira mani haraama maaltu godhe kas bankiin islaamaa yeroo muduraa waliin dabalatee mana keenya gatiin isaa 130 siin jedha. Abbaan waan ishee ol kaasuu danda'a gatii namni dhoowwu jiru mirga qaba. Inni guyyuma san 130 sirraa barbaanne waggaa 20 keessa siin jedha guyyuma san si himan. Kun ammoo gatiin manaa 100 kumni 30 faayidaa ta'e irra kaayanne ni dhalateenna hagana 130 gatiin ati baaftu tokkoma ammoo gamanat halaala gamanat haraama. Gaafa jalqaba kan horii galuun dandeenye namoo jechuudha isaan faayidaa kenna kajina isaan bisanii waaqaan isaa hoggaa kanatti hagana dhufeeranii atti waliituma. Indanda'an sistamni katabaa qabu iyyuu martuu sistama katabaa qaba martuu addaan qopheessee waraqaan si dura jigdii waan inni si dura taa'ee jirjiiruu danda'u miti. Biyya kana keessatti isa argachuun hin danda'amu maaliif halaala kana jechuudha. Namni hojii bareedduu qabu argachuu hin danda'a namni martiin argatu. Namni hojii bareedduu guddoo mindaa qabdu qabu hin argata. Egaa waan bakka kanatti qoon naangalee. Bakka moobaayilaa sanitti illee xiqqoo wanni jiru amma moobaayilaa gaafa amma bitatu kanaa fi gaafa waggaa namatti tumu beeksisni isaan irratti dabalanii jiraata. Waa asirra hin dabalan gatii isaati suni gatii si himan sun. Wanni isaanii irra jechuudha waan akkasii jiru jechuudha agriimentii isaanii. Hin jiru wanni akkasii irra hin jiru wanni takkittiin haramaa ta'e irra jirtu yoo baasuu baattee adabbii akkanas si deema jedhan siin jedhani san tuqee jira sanatu illee if beekte akka baasuu dandeettu mindaan keetti waan mara yoo fuqa qabda. Hagasiin achi rakkoon dhufuu dandeetti malee gara kaaniin waan jiran. Gaafa ati baasuu dadhabdee dhalti sirratti eegalti moobila. Gaafa sirratti eegalti malee sihiin egaa kana sirratti hin eegaltu. Hayya gabaarra. Hayya barakallahu fiik. Duuba ikhwaanii akkaataan duuba. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ قاعدين قبل. أيه. أبا في هذا لا تدري باسون دندانا. إن ده نمو فترة راهو باسون نديته وني طلبت أول تسير واجب أمي طلبت أول تأبا فترة باسون نديته هذا بان كمودران واجب سير تير باسون نديته ركون جرو. أما كذا سكافي نموي رتي رجع جنّا يعني أساسا واقع بدل باسون دنداني يويتا وانا كمالة جاني.
وما ركون جرو كانوا ما نور رباس اللي ركون كمال وان تطلع نمط أودوان وما ركون جرو رباس ندي تبى في ترى ما شاء الله بريدة كثير هذا أنا بابنا جنان نرام باسنا وسوا كبار ننجر إن شاء الله يكبر الدنيا. أيه بارك الله فيكم. أيه جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا شيخ سوما شوالي جي أشوال بوها كيس سومن دندا ممو برسان بوتمت كيس سومن دندا جي مشوال كيس تبتين جهان سنجي أشوال كيس تهون دكما جي مشوال بوها كيس سوما ما إيه كذا أفراد ورجل دندا إيه ندي تغفيت الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هذا شيخ دافيدي يو إمام تيجي ودوا ماليزيا نتيجة أجبرت سنة كمبودة وقت كده تسون سنة ثانية ندا يو سجل في دوبات أنا هيك سجل في دوبات ولدي بيعطي سجل ولا عاجرة تلفون ولا مرة سجل لي مرة واحدة فيسبوك هذا ذلك إيش غافيسي دغاي جرات سغلي انت تو دواجر سغلي لما والجل دي ما جرتي نندغي تو غارتي غافين دوبا نمني توكو امامني امته صلاتيسه وسو صلاتيسو جرودو ان قبو يوف بيك صلاه في سنتشر دابيك حسابون دكم نما براك اچرو سيسي في حسابيك يودا سالفتي او في حرام سيني في الايه فك ومن يمو وما انت وسلام سافيا يو اسوم بيك ني صلاه موتو فتاتي ايغا صلاه فتاتي يو يادتي اني متى ساتي صلاه ديبس امته عمر رنجره ركوك امني نما دران اني وضوء ان قوم بيقفا سلام سارابات يو درا شيء وضوء ان قوم من فيني سيني به يودع النبي تيمو قبلتي يو صوبيك دوبن الاتسال سلام كسرابات نمني كو قبل يكون مرتو مو سلام سافيا قبابيتو كان ان شاء الله امه بلدا سلام ثاني فيا قبا شيء تمر سلام ديبسون دكما سغله ولجو دوبا كفاراتنا حقم تكباسن نمني غرين چنا كيلو باسيدا غرين كيلو تو كوف چنا باسيدا غرين كيلو سدي باسيدا حقم باسني غافي اساكاي جرتي غافي وبليسا حقني باسن كيلو تو كوف چنا بافت ان شاء الله كيلو تو كوف چنا كون انغا كيلو تو كوف چنا جچون رمضان غوتورا كيلو غراما افرتميشن جچو كسمامي كسي صدما في قرشان چنا قرشان افرتميشن حقس باسو نيرندي تيچو بفسني يوغوتي akkasumaga dhihana yaabdee nyaachisuun dandeetta dhihana dheedhii kana fuutee hiyyeessaa maatii hiyyeessaatii qooduu ni dandeetta wanni kun tokkollee rakkoon qabu guyyaa wanni garuu bakka tana jira. Salaamu alaykum. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ قافيتك كبار واحنا ربي سمبيت سنة نادي بسامي. أيه. قافيتك كتير ما شئت. قافروا لك. إنت قاعد قافر.
Gaaffii tokkotti maal seeta amma samanuma kana dhageenyee dogongoroo namni ramadaana keessa yoo jaasaa waliirra hin cabaa ramadaan hin ta'u yookaan miskiina jaatamu nyaachisuu qaba jaajjibe. Hayyee. Dogongora keessa amma hin beeknu nuti gaafa sanitti amata 4 dura wanna hojjechuu guyyaa tokko amma jaasaa walii dabalamnee rafee ana amma hin beeknu sanitti akkanii fi haraama wanni kun jechuudha. Kanaafuu wanni narra jiru maali amma haraama jechuun dhage. Bismillahir rahmanir rahim. Dura haraama ta'uun kuuma duraan jiraati. Gaaf isin akkas gootan sanillee isin ima jirti. Isin durallee ima jirti. Isin tun dhagayin malee isin ima jirti. Dura kan akkana taa beeknu waan haaraa dhufeetii miti. Egaa agas beekne yoo guyyaa waan kana gootan wanni kun haraama ta'uu dhuga'an hin beekne. Rabbis si beeka. Wanni waan akhiraatan ta'eeti. Wanni amantiitu waan namni akkana godhee shira walitti dalaguu danda'u miti. Qofaan kee qabrii seenta rabbii kan kee dura dhaabatta yoo rabbiin guddaan si beekee dhugaa wanni kun haraamayyuu ta'uu hin beekne ati. Ammoo akkamitti hin beekne sun duba guddoo gaaffii namatti taati namni eega dhihana nyaatuu hin gayu bishaan dhuguun hin gayu eega beekee waan guddoo hagana geettona dalaguun hin gayu akkamitti wallaalte sun gaaffii biraati. Yoo kan dhugaan hin beekne taate rabbi homaa isinirra hin jiran isin lachuu. Rabbi waan hin beekne nama qabu. Yoo ka beektan taate ammoo rabbi isin beeka. Sooma guyyaa sanallee qadaa baaftanii ji'a lamallee walitti dhaabdanii soomtan. Eegamoo asirra doodaa gaaffii kana dhaabbatee waan hin jedhu wallaalchi kun wallaalcha hedduu tokko. Akka wanni kun haraama taate hin beekne. Tokko immoo akkasiin haraamaan beeka akka adabbiin guddoon akkana geettu tun irra jirtu hin beeku. Sooma cabsitu qofaa se'a. Kaboodaa kun laal kabooda yoo sooma cabsitii ammoo adabbii biraa guddoo sana takkaan dhageenye garuu sooma cabsitii beekte. Wamaa miti rakkoon jiru guyyaa tokko caqadaa baasattee kan irra buufatte taate yoos maal goota guyyaa ji'a lamaan soomuun dirqama yoos. Murtii waan kanaa beekuun dirqamaa miti. Garuu haraama isiin ta'uu yoo ka dhugaan haraama ta'uyyuu hin beekne taate waan isiin soomayyuu hin cabsine ofirraa kaseetu taate waan sirra hin jira yoos. Akkana kun ogaa guyyaa tokko akkasiin namarraa cabsituma beektaam yeroo sana. Guyyaa tokko qadaa kan kafalutti beekee. Bes beeknan jiini lama si wajjabe bes. San beeknan jiini lama waajiba sirratti tahe. Murtii kaanii beekuun dirqamaa miti. Garuu wanni kun hin geettu soomanarraa balleessitii eega beekte. Jiini lama soomuun dirqama yoos. Ayyee ammas gaaffii biraatiin qaba. Ayyee gaafa. Kabinallee gaafadhu rakkoo hin jirtu inshaallah. Ayyee namni iddoo gongorre hin jiru. Ayyee. Gaaffiin tunillee amatuma 4 dura jechuudha. Biyya Ewurooppaa sanaan dhufee Itaalii gisee dhufu ani nama takkaallee hin beeku nama jechuudha. Namaan hin beeku afaan ana akka ijallee nama beeku hin agarre ana bichaadha Oromoon. Amma mucaadhaan wal jaalannee walitti dabalannee. Dhaga'u jira. Mucaan wal jaalannee walitti dabalannee abbaa kiyyaalli suma san giseen bahaara bee abbaa kiyyaalli haala walii nama afaan kiyya bee waliin dhabee bakkaan buluun dhabee jedhee abbaa kiyya bilbilan. Abbaan kiyya waan sibbaase naa qaqqabii nikaas godhuu naan jee. Subhaanallah. Amma waan sibbaase qabatu deengatu maachi baatee ati torbaanii nikaana waliin naan jettaa waan sibbaase dura naa qabati duraaraan sibbaase naan jennaan abbaa duraaraan batti hin qabu nikaana walii haaman dalaguu zinaarraa jennaan hin godhuu naan jennaan. Subhaanallah. Mucaa kana wal jaalannee karaa irratti walitti dabalamnee zinaa daleennee jechuudha. Amma achi booda zinaa kana akkasitti keessallee zinaa haramaan hin beekaa garuu zinaa walitti daleennee achi wal qabannee biyyi san biyyi duraan jiraannu biyya biraatii Itaalii san keessa jechuudha. Dhagaa dubbadhu. Biyya kana walii biyya biraa dhufnee yeroo akkuma tana keessa. Ammallee itti bilbilee lafa dhiyannaan godhuu didee. Sin dhagaa gaarii si dhagaa dubbadhu. Okay, itti bilbilee ammallee nikaan godhuu didee waan si baasin amma naa kafaltuu naan jee aritti uummata harkaan qabuu waan si godhu nikaan godhennaan na godhuu didee eegaan jee sadii moo kana haraama walitti daleelle.
إنك قاعد بق جسدي نكا آرام ولد جسدي بودا أكاسيتي نكا نقول جيني مالكاس إرجع مكرم نكا نأخذه جراحاني نكا سناك كمو هنتو ولا سلاك بسم الله الرحمن الرحيم مدان وبلتين تاني ما تكون مدان ما دورتي جولة تاني هدو مدته نمني يرو بيا فرنجي ثنا درام بحر الراس كه وكنا ننجر بكبولا نكمل بكأولا نكمل ركو أكسر إيه نمني ما نجار آبتا ركون تو نجاوان هدو سلانو ننتانت نواسين سفتي واني قدو أمونا ما قد سيسا أبان نما دالي يرو سندرتي كسلاوان كنا مرايا ديوان كنا أفقوبتو akkamitti mallaqaaf waan kana dubbatuun waan baay'ee nama jibbisiisa namalee saalfachiisaati garuu silaa akka murtii amantii islaamatti yeroo san kaatee masjida dhaqxee gurbaan kun gurbaa islaamaatiin barbaada abbaan kiyya immoo mallaqa naa kennitu malee hin godhu naan jedhe yooti jettee haga sanii miti abbaan keetii takka bilbilanii gaafatanii yoo inni mallaqa argadhu malee hin godhu jedhe wilaayaan isaa itti gaafatan mas'uulummaan isaa sun irraa kufti eegisiin irraa kufte yoo nama biraa ka itti gaafatamaa masjidaa kaantu fudhatee nikaaha sii godhaa qaadii achiiruutu jechuu kiyya نكاح سيقول أيوس ركون يجرت سلا حلال فتة دوبا ولا جناتا وتي أمينا ناتا وتي اسم بفسانين حرام سنسني ولينجرو وصون توبتين دوغر ربين ديبين أكسما يو حرام درانجي أسديكي ترتان كان أجمان سني حلال جنيتما اتفوفا سنين جدن واني سنين تاتو أما وان غوتن واني سنين دابري وان ديكو إن شاء الله وان أفوتنا قدو وأن أفتنا كيس إن شاء الله جيرون بريد اللي نجرتي جول نجرتي وان باين جرتي بإذن تعالى كنافوان فول دراس الريفتو ترجعي وان دراسا صداتني سالفتني جالي سور أما يول باتي أفان كان كيتم دو سكلين تنام وان كان جافتون كان كي وان باي ما شاء الله ربي سر هجالته وإن إيمان بس أوفيت أنا ما رسي قول إملي سلام نمني في جالي تفرد ديمون نديت سلاكا نمني هدوم بلا جالي سيد ديمون تلا جالي سيد ديمون سلام نديتا وان وان كان سيقول إجارو نما براتيو في الحاجة في العسل برضو تجارو ربي برا دقيقة كان عذاب عمله تنسيدو بسيسة وانغاري غاري نتأمل وقافتو وان كان قافتو توانغاري هجيسا أما ددفع سريسا أما الدام بها غرغر بها جي أسدين تكا غرغر تورا درا غر ربي توبدا بل ليسين جدا يا ربي يغنا تندي منو جدا أما اللي كيسا بها فولدورا اللي مرتفع داكوانا كان حرامت اندي بني أكاسي توبا ربي تندان تورا ولد دي بتاني ولد دي بتاني كهارات نكاح ودتني يوري كيسن غاسن سن جديد ذات نابل بلتني أمبل بليفي ورنا أكا كرالاف إن شاء الله نكاح سني يقول أنقول بإذن تعالى. أما سوسنة تنسى نبيو شيء أنا أما ويد مثلا تيجي سديجو تربوت نكاح باقي ليجس مودو مالا هوي تيجي نكاح نقوله إنه ولا رأيجس مودو أبلغني جرا ترتي وقتها تقوم بدين مال. ناقله. إلقى أنا كم تدابان. الدم بيس أمبانو غرغر دي ما يشوفيه ماله والهي كايشو ميتي الدمان فقط دا يشوفيه المون سوالين جرتيرا كون كبدو المون هذا ولين تيرا كون كبو إني بلا ديمه جي أسد تريت ديبه إن شاء الله نكاحتي أو مرة طرفته المون تيسنتون يوكا وان كان أدو سلا المون تيسنتون علمي حراماتي أمو اسم بدين قبض بدين تيسن مالي رجعتا إيه كيس واتسابي كي يلا مرة مخنا نتو واتسابي ندو بس إن شاء الله واتسابي نسكلينا كاي أي بارك الله فيك ركونا ودبتو وأنا مركزاتي أدان جيبون هواسني جيبون هواسني بقاتون بيعالم رفجعون وأنا ثاني نوم وده شفتي جولين ثاني كانت ركعت عجبت بيرت كونو فجأنا ندا كدير لين كسلا كوبسي سما دي بدو فين لين كوما رك فون بالشاتو دغري فون بالشاتو كان غران لين بقى فدتنيا تو يالي غدا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أستاذ قاعدين كمان. يلي هذا. أستاذ زكاة الفطر أم فكنا في أن نجرب بمغروبة أنا. معلقة
miskinii maatii guutuurraa midhaan bitee maatii guutuurraa baasuun danda'ama zakatul fitrii amma kaleessa akkanumatti liiviyoo dhaggeeffadhee TV islaamaa kan jedhu tokko irratti argee yeroo sheekni wayii achirratti fatwaa godhanii nama masulummaa kan kee irraa baasuu hin dandeessu jedhanii galgaluma immoo sheeka wayii kan soodii irraa yeroo hundaa gaaffii deebii taasisan tokkollee achuma isaanillee dhaggeeffadhee isaan ammoo hin danda'aman jedhanii gidduu kana waan an ammoo akka irraa baasuu yaadee ture gidduu kanatti naaka wal'ee jennaan isiniif bilbilee hin danda'amee waan kanatti na baasa. Dura do'achi hin geenne mallaqa ergitaa fe'ate normaala mallaqa ergitee warri kun nyaata mallaqa kan kee. Kanaan dura moo? Yeroo marayyuu warra keessanii mallaqa ergitaa fe'ate. Inni erga'ee yeroo tokko yeroo hundaa miti. Jechuun yeroo yerootti mallaqa ergite kana warri nyaataa miti. Wanni isaan amma achitti otooti isaan firraa baasanii wanni isaan baasan sun mallaquma hankee kanaa miti gatasii ergitu kanaa miti. Maal addaan jirtire amma kun zakaa ittee erguu fi kama duraan isaan bira jiru isaan ji'a dabre ergitee fi ramadaanni isinis seene ho'aa jettee 20,030 ergiteef sanirraa isaan yoo bitaniif ka amma ergituu kun maal addaan jira? Waan addaan jiru hin qabu wanni eegati mallaqa ergiteef wanni sun ka isaaniiti. Isaan dhiisi ilaal isaan dhiisi namnummaan zakaa namni itti baase iyyuu hiyyeessi zakaa namni itti baase kanarraa zakaa firraa baasuu hin danda'a. Kun kan namni hariyaan isaa mallaqa erganiif kanarraa inni firraa baasuu hin danda'a rakkoon qabu. Madhaamaatii mallaqa itti ergitee mallaqa kanaan anallee isinillee walitti dabalaa achi nurraa baasaa walitteen inni umaara wanni dhoowwayyituun horii isaaniitti eeggasanitti isaan milkii isaanii keesseene umaara rakkoon qabu inshaAllah firraa baasuu hin danda'anii. Firraa baasuu hin dandeetti bifasanii. Shukran barakallahu fiik. Gaaffii lammataa hoga. Eegaa hin dandeetta. Inni kunis waa'ee maallaqa kanaatti ustaadha maallaqa fakkeenyaaf warri asitti biyya warri faranjii kun namaa kennu fakkeenyaaf abbaan yoo gara daara akiraa deeme maallaqa kana isaan irraa sadaqachuun akkam ni geessa. Maallaqa faranjiin namaa kennitu yoo karaan duraan argatanii karaa sirnaa taate shiraa fi sossobuu fi kijibuun kee jiraatuu baate maallaqa kan keeti halaala fudhatuu ni dandeetta namallee kennuu ni dandeetta. Sadaqatulee ni dandeetta. Asirratti waraqaa hin arganne yeroodhaaf harka mootummaatii wanti waraqaa argannee hojiitti hin baane kanaaf kan isaan nyaataa jedhanii sheerii nuuf kafalan isuma sanarraa hamma ta'e tokko yoo bifa sanii sadaqatte ni dandeette mirga kan keeti halaala kan keeti horii sii kenna sun eega sii kennin milkeen kee keessa hafe homaa rakkoon qabu sadaqatuu ni dandeetta. Okay, shukran barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Duuba rabbi gaanu haalaafisu guddina fiitiin ijoolleen ta'een akkasii daddaan facaatee rakkoo kanaan keessa jiraatu waan baay'ee nama gaddisiisaati. Gaaffii duuba obboleessi keenya nu gaafatetti deebinaa. Eegaltii ji'a Ramadaanaa eegaltii irratti nama soomuu hin dandeenye. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada. Sheekha wanni si gaafattoo bare akkami zakaa nuti biyya roba dhaaleessi jiraa duraan maalee qabandaa akkami yoo biyya firaa baasne ni ta'a ta'uu dandeetta mallaqa biyyatti ergitee abbaa kan kee haadhatan ta'e wakiila godhattee narraa bakka bu'aa narraa midhaanii bita abaasaa itteeni bifa sanii firraa baafta inshaAllah obboleessi kan kee kabii jirutti ergitee midhaaniin bitee miskiinaa kennee sirraa baasa. Dabala dhumaa rakkoon hin jiru. Akkami nuti kun biyya Awurooppaa kana keessa jira. Meebii soommanni keenya akkami jechuun beeksan maas gaafate jechuudha. Maaltu bari? Waa'ee dura amma akkami soommanni keenya jenneetu haga danda'an ifuma eeguu, ila fi eeguu, afaanii fi eeguu, haga danda'an ila qaqqabatu. Waan takka yoo ilti irra si buute lammata itti deebisuutu haraa malee takkitti sana rabbi sin gaafatu ilti irra si buute irraa ila qaqqabatu wanni guddoon kaana moo rabbittu nu laafisa inshaAllah rabbi nu haa laafisuuti.
أيه بارك الله فيك جزاكم الله خير. دوبا بلسك نوان جري إيجلتي وياتو كفاجي رمضانا وان صوم دندين في ملك إرجع ملك أسنين بدأم بيتني هي ساقو دنجري عندك إنتي ونسون الرجاء جري ونين ويا سنقولسون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لهذا. كافي. أيه. كافي إن بنمني سنة رجع كلنا موجودة في ستي صلاة جانت كي سمر جارت مني. أكيد في أفرزوري بولت إن الجماعة اليوم يعني زيادة كبرى كلنا موجود. أفردرات لما بودت. يعني أفرد دوبتي ميت يعني أفريو دوبة صلاة درت لي أفرد صلاة لما صلاة تجوا دوبتي. يو دوريلال. كلما سون سبي دورا لما جد. لا. زهري دورا أفوري جهاجد. زهري بودا لما سديد جد. مغرب بودا لما كودان جد. إشاء بودا لما كود لما هجسي كود لما تا. طيب صلاة مغرب سنة دور صلاة ما بود صلاة. بودا. بود مغرب صلاة اللي سنة ولا كاس. كافي برا. كابا يوم نجيت تودا أستاذ تمام رأيي بديها في دبي رتي دبرتي وأنا مرة أجيت أنا شو مدي ساسني تبرات أتينا أكو هارون نجابت دانوان أبلو دقيقة أبلو كسر إيمال جبتان أكن مرة تاني دبين. إيش يمكننا في يعني نو جودة شمارة بني من أربعة كيسترنا أنا ما فهمت درجان جو كاتما نبراتي سينغا يجوا شمارة تكير جدا لما نتابع كيستلولي أربعة تتا كامسيد كوني يعني أكمل أكشري أسنان ولتهرا مو هذا. نمني dubartii maanguddoo dubartii bira tajaajilu biyya faranjilee jirti biyya araballeessan biyya arabarratti yoo haasofne amma dura namni dhiiraa dubartii bira tajaajiluun hin gayu namni dubartiilleen dhiira bira tajaajiluun hin gayu yoo ammoo dubartiin dubartii bira tajaajiltee dhiirtilleen dhiira bira tajaajiltee womaa rakkoo hin jirtu akka nama fayyaa doktooraa akka naarsii akka nama tajaajilu ol kaasee qaqqabee dhihana kennee fi maalii godhee fi waan kana maraa godhuuf hin danda'anii garuu yoo isaan nama hagas mara dadhaboo ta'ee nama waan baris waan amma jalan haffaadaatti kaayan yoo ta'e ilaalaaluu dhabee ofirraa eegu ilaan akka hin laalle oowraasi akka namni ilaan hin laalle wanni guddoon haraamaa sanii kun nafni kun hagas mara rakkoo hin qabu akkuma akkoo tanteetitti akkuma abaaboo tanteetitti ilaalteetuma tajaajiltee rahmata gootee fi nama dhiibdee fi quraanatti qaraatee zikrii rabbi yaadachiiftee keessi cibaada nama dadhabaa kana gargaaruun waan guddoo ammoo nafa saalaa akka laalle yoo isaanummaan ifirraa haa dhiqanii malee akka harkallee qabatee irraan dhiqne nafa saalaa wanni guddoon irraa baqatan malee wanni kun uumaa miti nafni kun nama manguddoo miila dhibanii fi dugda dhiibanii fi homaa rakkoon hin jiru dubartii yoo taate. duuba obboleessi keenya kun ramadaana durarratti kaffaaraa ofirraa baase kaffaaraa nama soomuu hin dandeenye guyyaa maraa nama tokko nyaachisee dhiniinsan waan guyyaa 30 guyyaa ramadaanni tokkoffaa marayyuu miskiina qoodeen narraa geetti yennaan sirraan geettu dhuun sun haraama qoonni kan keessa taqaasii ta'a waan guyyaa tokkochisanii qofa sirraa qeebalamu guyyaa tokkoffaa ramadaana irratti waan guyyaa 30 ramadaan dhufu jiruu kan ramadaan keessa jiru kan waan guyyaa 30 dhufaa jiruu san 29 kan dhufaa jiruu san baasee miskiina qooti hin taatu sun maaliif hin taane akka nama osoo yeroon hin gahin salaateeti akka nama osoo yeroon hin gahin soomeeti fakkeenyaaf shawwaal keessa sha'baan keessa ammoo ramadaanni dhihaate guddoon shaata qaba ammumaan ifirraa soomee ramadaan ifirraa fixee sha'baan keessa yoo soome taati hin taatu ramadaanni gahuu qaba رمضان كيسة صومو يوكم بودا صومو لأني كان مالي درا صومو نديت السلام عليكم هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ دوين سنغافة شوفاني هيا أمنتي ربنا رحمة قلوفتي
Kashani somanne. Sababni kubara waan turteef jechuudha. Utuma addaan kutinii gara fuula rabbii deemte kashani. Kanaaf wanti sirraa ani kafaluu danda'u jechuun anas ta'e obboleeyyan kiyya akkasuma abbaan kiyyallee wanti sirraa ittiin amma fuula rabbii jirti wanti sirraa nu kafaluu dandeenyu jira. Namni tokko yoo dhukkubsatee soomuu dadhabee osoo fayyee soomuu hin dandeenye akkasuma dhukkuba sanirra osoo jiru yoo ramadaanni kun itti ga'ee osoo soomuu hin dandeenye akkasuma osoo jiru yoo akhirame wamaarra hin jiran yoo ammoo gaafa ramadaana yeroo ramadaanaa san dhukkubdee fakkeenyaaf ramadaana duraa dhukkubdee gaafa ramadaana irraa bahanii ji'a 2 ji'a 3 booda fayyitee diqqoo haga tokko fayyitee ji'a 2 ji'a 3 fayyitee ammallee dhukkubni itti deebi ji'a 3 san keessa qadaa baasuu hin dandeettii turte yoo isiin har'a duute Ramadan san irraa soomuu qabdan har'a si taatee obboloowwan kee taatee fira taatee irraa soomuu qabdan yoo ammoo osoo dhukkubni kun irraan galin dhukkuba sukkaaraa eega ture sila waggaa dhukkuba sukkaaraa ture yoomirraa qabe dhukkubni sukkaaraa kun irratti yoon beekamne yoo abadan agumadhuma akhiramte waggaa tokko booda irratti beekame malee sana dura hedduus akka beelessaa hedduus akka eebbisaa yommuu dhukkubuma yaani dhukkuma biraatti yaani hakimii kan keessaa turre waggaa tokko booda irratti beekame. Laal wanni bakka tana jira yoo dhukkuba sukkaaraa ta'uurra beektan akka namni isiin irraa fayyuu hin dandeenye ta'uurra beektan soomni irraa kufaa kafaarat irra wajjaba isii guyyaa mararraa miskiina tokko nyaachisutu isii qaba kiiloo tokkoof cinaa guyyaa maraa miskiinaa kennutu isii qaba dhuma ji'arratti kiiloo 45 miskiina irraa kennitan yoom gaafa dhukkubni isii kun fayyuu hin dandeettuu isin hubattanirraa san dura ammoo haga isiin dhukkuba san namni hin beekin ka inshallah fayyeetu gaafa rabbi na fayyisiin qadaa baasa jettu yoo akkasit duute san namuu isin hin gaafatu osoo qadaa baasa jettu ka qadaa san ammoo yeroon argatin hin fayyii yoo duute wamaa irra hin jiran yoo ammoo dhukkubni isii qabe kun dhukkuba irraa fayyuu namni abdii hin qabne ka isiin inshallah gaaf fayye qadaa baasa isiin jechuu hin dandeenye akka sukkaraa kan dhukkuba akkasii ta'e guyyaa marayyuu kafaaraa irraa baaftan amma duuba si waan gootan si hima waa lama keessaa takkan dandeettan amma waggaa tokkicharraa boodaasan ka sukkara ta'uu isaa isin beektanii ka silaa kafaaraa irraa baasuu dandeettan osoo kafaaraa irraa baasin isiin duute san anuyyuu biyya ormaatti jiraati galeetti hakimii fidee ergaa hakimii dhumarratti lubbuu si fudhate kanarratti beekne malee dura dhukkuma kanaayyuu hin seene abadan utuma ramadaan hin dhufin iyyuu waggaa darbe jechuudha isin gara fuula rabbii deemte wamaa rakkoon jiru yoos wamaarra jiran inshallah waan dandeettan sadaquma godhaaf wamaarra jiraniin macduura هيا قالت رب سنا صبر سيسو سيل ربي هارا المودين في جنة في تنا كان يسوع سنا رب سنا صبر سيسو صبرا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير يا شيخ أستاذ واني قابلت بربادي ذكرت مالي يوني في هوري أنا نمتخني namni itti dalagataa ture amanni itti naanne irraa nin baasa zakaan itti gaasa maali zakaa horii ka sitti wajjabe nama kennitee miskiina qoot jettee nati horii kiyyatti isa biratti walitti qaba fakkeenyaaf horii kana biratti walitti qabadhee an biyyatti ergee isa walitti qabadhee fakkeenyaaf inni itti dalagutti jira yoo amanni itti naanne zakaatul maaliin irra ni garuu itti dalagatu jiru horii horii Fakkeenya maddiyuuna tokko biyya ergitee obboleessa kan kee bira kaa'etti obboleessan kee achi keessaa baasee firra ittiin dalagataa jira. Ittiin dalagataa jira. Tayyib yeroo ati galtee eegar mallaqa kiinaa kan jettee argattee mallaqa kan keen argattaa? Guututti? Mallaqa kii maraa naa deebisee ittiin argatuu dandeettaa? Nin danda'e.
yoo akkas taate zakaan itti wajjabe yeroo zakaan gahu marayyuu irraa baafta akka nama waan liqii sirraa fudhatee obboleessa kan kee liqii sirraa akka waan liqii si biraa qabdu. Fakkeenyaaf gidduma kanneen inni itti dalagu jira guutuutti hojii keessa galchee hanga keessa galchee beeku. Ati laal ati waan dalagan tana jalaa waan argattuumi. Namni waan argatu taayisaati malee. Bes akkas eegataate horii ijjiin kan keetii inni namooti fayyadamu jiraami. Namni kun nama sheekaati nama dukkaana qabaanaa fi beek rakkoon hin jiru. Wannan deemuuf horii kan kee qaate nama bira kaa'atte namni sun yoo dalagatee horiin sun liqii jedhama dura maqaan isaa. Maal yoo bade horii san sii kafala. Yoo horiin isaa adhabee suuqiin harkaa gubatte horii san argatuu qabda dirqamaatiin liqii jechuun akkas. Yoo ammoo amaanaa ka jennu taate horiin amaanaa hidhamee bakka kaayamuu qabu sunduuqa keessa. Gaafate dhufte achirraa fuudhanii maqaan kee ilaalee hoosiin jechuu qaba. Horiin akkasii sun yoo manni sun gubate siin kafalan. Yoo hattuun dhuftee hatte siin kafalan. Horiin amaanaan kafalamu maal amaanaan inni naa fayyadamne waan takka achi ta'a maal goonaa ba'aa isarra faana. Ba'aa tiksuu irra faanee ammallee ba'aa kafaluu irratti hin faana. Yoo ammoo inni irraa fayyadamu ka daldalatuun ka dalagatuun taate bu'aa isa qabaa miti gaaf rakkoon dhufte horii kanaati abadaa dhabuu qabdu haala tokkollee dhattu. Eega akkas taate horiin kun liqaa jedhama. Horii kan kee ka liqaa ka nama bira jiru wanni laalan namtichi kun nama guyyaa an barbaadet horii kana irraa argatuu danda'u moo nama an danda'u miti ilaalan. Yoo namni nama horii sanatti yeroo barbaadet irraa argatuu dandeettu taate zakaa waggaa maraa irraa baafta. Yoo kasan hin dandeenye taate yoo kasan hin dandeenyu taate inni iyyuu fakkeenyaaf horiyyuu qabaatee siin kennu takka nama harka jabaatu wahuurraan bahani ka irraa argatuu hin dandeenyu taate zakaa itti dhiiftee guyyaa rabbi horii kan kee irraa sii deebise zakaa waggaa hagamii irraan baafne jettee waggaa 2 waggaa 3 inni achi ture san zakaa maraa irraa baafta bakka takka. Yeroo hundaa baddeetti irraa argatuu danda'a. Akkas. Eegarraa argatuu dandeette horii kan kee qaatee amma harkaa qabdutti lakkaawama horii qabeenya kan kee kaanii walitti 8 irraa baafta waggaa maraa. Fakkeenyaaf amma asirratti gaaffii akka qaba tanuma fakkaata. Kabirallee gaafachuu dandeetta. Horii kanarraa fakkeenyaaf 100 antilmaa makkatti walumaa galatti kuma 100 furan kanarraa amata gahuudhaaf ji'a tokko ji'a 2 gahuuf an dhimma biraati irraa ajamee waa irraa didara injifatte. Hanga hafesan irraan baatamu amatan guunne hangaan achitti hafesan irraan baatamu. Yoo osoo waggaan irratti hin deebi'in guyyaan 2 guyyaan 3 ka hafu horii kana baaftee garii lafaan bitatte haga hafe qofarraa baafta. Yoo ammallee asirra waan takka faayidaa tokko biraa sii dabala. Yoo horii kana ka 400 ka ji'a 11 taa'ee ji'a 12ffaa eeggatu jiru horiin biraa guddaan gara biraatiin si dabalamee irran dabalte zakaa mararraa baafta. Kan ga'illee hunda walitti dabaltee irraa baafta bakka takka. Akkas amma fakkeenyaaf 400 ka achi jiru laa saamaha Allah abbaan keessan akramee horii guddaa irraa dhaaltan. Horii si ga'e santu 400 ka biraasii kennanii hoosiin jedhan guyyuma tokkotti. Zakaan kan kee ka duraanii ammoo bultii 15 hafe ga'uuf. Kana yegga dabalta 800 irraa zakaa baafta. Akkas. وإياكم إن شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إخواني سكنتاك إن شاء الله قرأ قولبو ديمنا قرأ مرت إن شاء الله ربي قدان خيري في نها ولنها قبو شر مرا ربي نورها قبو بس كنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قافدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قابين أوا. أيه. ilmoo garaa jirturraa zakaa baasuun akkamiin ta'a? Zakaa fitrii ilmoo garaa jirturraa baasuun sunna waajibaa miti. Sunna irraa baaftuu ajiri argatta. Santu gaarii immoo akka barkaan rabbii sii seentuuf. Ammallee wantiidha maali?
تاني في ترسو امم التحيات دلوقتي في التحيات بودن لتكما أكو متكبر التحيات لما oo ka duraa miila kan kee kana qabattee miila bitarra teettee miila mirgaa dhaabda ka booda ammoo miila kanaf jalaa baaftee achi jala keettee lafa teetta ka booda يعني هو قدرة ka boodaan qaama kan keetti lafa teettee miila jalaa achi baaftee gara mirgaa baaftee ammoo sun naa beeke akka feete taa'uu dandeetta rakkoon hin jiru akka yoo miila akkasiin kan hayyamne taate namni gariin nafni isaa akkasitti ispoortii miti nama illaafu miilli kisi dhukkubu taate akkuma sii mijaa'utti teetta rakkoon hin jiru. In dandeetta sanillee sunnaa teettee salaatuu hin dandeetta waajibaa miti. Ayyee baarakallah ayyee wasalaamu alaikum. إخواني دوبا إن شاء الله برمسكين كاردا السلام عليكم برمسكين كاردا سرتي قولبنا إن شاء الله ربي خير الدنيا آخرة ولنه هاقبو وانا متوته مرا ربي مدان الرها تكسو دليت مرا ربي مدان إرنو دبره قبروت فيك إني جالتت ربي مدان هادبلو يرو جبدو يرو أجباك يسجرّا ibadaa haa heddummeessinu yeroo namni gabroonni rabbi kadhattu yeroo kana ibadaa rabbi haa heddummeessinu gama rabbii keenya haa deebinu rabbii keenya qalbii qulqulluun haa kadhannu meediqo rabbaniin kadhanna daqiiqaa lamaan takka بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قرب لنا الراها كبو خيري من رب لنا كبو شري من رب الراها كبو دليتي دليها دابا كينا رب لنا دبرو جنات فيت رب مدانها كرنيسو ركتا كينا رب ركو كيسا باسو جنكما كينا رب جنكي كيسا باسو يا ربنا محمد عين جكا سبحانك كيسانا وحياك يا رب نفيس يا رب نوياني أركاكو يا رب الرباس يا رب نوقفا في جرات يا رب واحد خيري دبلف يا رب انت لقفا في جرات يا رب ليس خيري دبلف غربا قفا في جرات يا رب انت الخير دبلف يا رب ور لما ولينجر الى ما جرات الم خير يا رب دبلف يا رب ور علم تجلته متى تجباته ركس يا رب مثلا عراشي ولف يا رب المكن عراشي نور ولي خيرتي يا رب نور دين يا رب قبسان وجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين